Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 12. Coba, lagi baka aku mah so gede Eropa sana tibu, mata dia mah, coba dia mah. Tadi, kung kayak suku ba? Anak kapal kapata kabena lupa mana timin. Wanti hundumtuu dukkanaa'eera. Abdiin hin jiru. Mana isaa keessa taa'ee ooluu dadhabu, egaa mana isaa keessatti gaafa du'u, mana keenyatti garuu lubbuun baay'ee bakka. Baga nagaan dhuftanii kaabarraa, kibbarraa, magaalaarraa, baadiyyaarraa, gooftaan carraa ganama kana waldaa fayyinaatti waaqeffachuu, carraa abbaa mul'ataarraa dubbii dhaga'uu, Waaqayyo baga isinii laate. Macaafa keessan kakuu moofaa keessaa banadhaatii 292 fuula jiru sanaa abboota firdii boqonnaa 6 lakkoofsa 25 irrattan dubbachuu barbaada garuu lakkoofsa tokkorraa kaasee nan dubbisa'anii nam tokko lakkoofsa 4 irraa kaasee amma lakkoofsa 6tti naa dubbisa nam tokko 7 irraa kaasee naa dubbisa ani garuu tokkorraa kaasee amma 4ttan dubbisa abboota firdii ilaa akkas jedha. Sabni Israa'el ammoo Waaqayyo duratti waan hamaa in hojjetan. Kanaafis Waaqayyo dabarsee waggaa 7 harka warra Miidiyaanitti isaan kenne. Qabaan warra Miidiyaan Israa'elitti waan baay'ee jabaateef sabni Israa'el isaan duraa miliquudhaaf boolla holqaa fi da'oo jabaa tulluu irratti in qopheeffatan. Yommuu warri Israa'el midhaan facaasan warri Miidiyaanii, warri Amaaleqii fi warri gara ba'a biiftuu jiraatan dhufanii biyya Israa'elii in rukutu turan. Fuullee isaanii buufatanii wanta lafti isaanii baasu hamma naannoo mandara Gaazaatti in balleessu turan. Akkasumas horii isaan ittiin jiraatan hoolaa, saawwa yookiis harree isaaniif hin hambifne. Isaan dunkaanota isaanii fudhatanii horii isaanii ooffatanii akka gurmuu hawwaannisaatti waan dhufaniif namoota isaaniitii fi gaalota isaanii lakkaa'uun hin danda'amu ture. Akkasitti biyyattii saamuudhaaf itti in duulan. Warri Miidiyaan Israa'eloota hiyyoomsanii gadi waan deebisaniif sabni Israa'el Waaqayyoon gargaarsa hin kadhatan. Lakkoofsa torbarraa nam tokkotti hufaa. Yommus sabni Israa'el waa'ee kanaaf warra Miidiyaan irratti Waaqayyoon hin kadhatan. Waaqayyo immoo raajii isaaniitiin erge. Raajichis isaaniin, Waaqayyo gooftaan saba Israa'el, ani biyya Gibxii lafa isin garbummaatti turtan keessaa isin baaseera. Harka warra Gibxii keessaa isin furee warra isin cunqursan hundumaas isin oolchee fuula keessan duraa ari'ee isaan baasee biyya isaanii isiniif kenneera. Ani Waaqayyo gooftaa keessan isin warri biyya Amoorotaa keessa teessan waaqayyoolii isaanii akka hin sodaanne isin abboomeen ture. Isin garuu anaaf dhaga'uu hin diddan jedheera jedhe. Isin garuu anaaf dhaga'uu diddan jedheera jedhe. Akkasi waaqayyoolii isaanii hin sodaanne isin abboomeera jedhee jedha. 25 isin keessa ishee kana seensa isinii godhee gooftaan ganama kan hojii qaba. Akkas namatti dureen keenya waaqayyo waan si barbaaduuf qaba hin danda'u hin jedhin jedha. Akkas irraa dubbadhaame daataan warra waaqayyoon dhaga'uu jedha nama bukkee jedhu. Xinnoorraa ol ka'aa deema malee iddoo jirurraa gad deebi'aan deemuttiin jedha.
Kanaaf waaqayyo isa barbaadaati jedhaani. Hin danda'uun jedheen ittiin jedhaa. Namni waaqayyoon dhaga'u ganama kana ol deema. waaqayyo iddoo kanatti yeroo inni Israa'elii fi isa gidduu kan ture sana keenyan diinummaa diigee araara buusuu agarra. Iddoo kana keessatti maal agarra? Jaarraa kana yeroo laallu sabni Israa'el kanaan dura waggoota dheeraadhaaf harka warra Gibxitti kennamanii adabbii warra Gibxi jedhaa akka turan kutaama kana keessa iddoo baay'eetti kaa'ameera. Waggoota dheeraadhaaf akka isaan harka warra Gibxi keessa takkatan dubbiin waaqayyoon dubbata. Amma garuu as keessa erga waaqayyo Gibxii baasee booda nagaantee qeetti deebanii araarritee moolchitee boqonnaantee ammas jireenya Israa'el keessa wanti hin duune tokko wanti yeroo baay'ee Israa'el rakkisu maaltu godhama ture? Waaqayyo isaa galaanicha diimaa addaan hiree, waaqayyo isaa harkanii ifa godhee, waaqayyo isaa guyyaa duumessa godhee Israa'eliin harka warra Gibxi keessaa baase. Yeroo itti Israa'el irraanfataa dagataa dhiisaa adeeman agarra. Iddoo kana keessatti qe'ee isaanii keessa, wayinii isaanii keessa, horii isaanii keessa, ilmaan ilmaa isaanii keessa nagaan yeroo buufatu, nagaan yeroo ta'u Israa'el maal godhe? Ammas waaqayyo isa kaleessa adaba jalaa baase irraanfateetu fuula isaa gara waaqayyoolii warra bu'aan qabneetti as deebise. Kaleessa waaqayyo dhagee, kaleessa waaqayyo gadda isaanii argee, kaleessa waaqayyo ba'aa isaanii argee, kaleessa waaqayyo imimmaan isaanii argee, loltuu malee lolee, daboo malee mo'atee, garee malee harka isaanii qabee baasee, nooraa malee dabarsee, ibsaa malee ibsaa baasee, daandii malee daandii baasee. Yeroo waaqayyo boqonnaa kennuuf maal godhu Israa'el? Gara dhumaatti gaafa laaltan sana dubbifna sana waaqayyoolii biraatti deebi'an. Waaqayyo inni isaan fayyisee harka isaanii keessatti dhamdhama dhabaa deeme. Waaqayyoolii biraatti isaanii maaltu godhame yottanii? Tokko 25 irratti maal godha ture Waaqayyo? Ituu sana bira hin geessin lakkoofsa 11 irraa yommuu ergamaan Waaqayyo dhufee qilxuu mandaraa ofirraa bukkee jiru tokko jala taa'e. Laftichis kan Yoo'aas nama sanyii Abii'ezer ture. Yoo'aas nama sanyii Abii'ezer yeroo sanatti Geediyoon ilmaa Yoo'aas warra Miidiyaan jalaa dhokfachuudhaaf iddoo wayinii cuunfanitti qamadii hin dha'a ture. Lolee mo'achuu waan hin dandeenyeef 11 irraa kaatanii gaafa laaltan Waaqayyotu maal godhe? Lola jalqabe Israa'elii wajjin, warra kaleessa Gibxii baasee wajjin lola jalqabe. Warra kaleessa baarraa fuudhee wajjin lola jalqabe. Warra kaleessa loltoota kumaatamaan lakkaa'aman harka isaatti dabarsee kennee wajjin lola jalqabe. Nama si bukkee jiruun qooda si fayyise Waaqayyo si wajjin lolan jalqabin ittiin jedhaa. Lolli diinaa homaa si gubbaatti waa hin baastu hin jedhaanii. Lola waaqayyo irraa gara of eeggattiin jedhaa. Maaltu godhama ture? Wajjin jalqabe waaqayyo saba kaleessa galaana diimaa hiree, saba kaleessa buddeen buusee nyaachisee, saba kaleessa ibsaa ibsee gaafa isaan dugda irraa garagalfatan diinummaa jalqabee gooftaan Yesuus. Ollaa sanii kan jiran diinatti kaase. Warra Miidiyaan kaleessa maal godhaa ture? Irraa dhoowwe. Har'a garuu maal ta'e? Isan jedhaa tureera ittiin jedhe. Yeroo kana maaltu godhamu jalqabe? Israa'el lolee mo'adhee ka'e hin dadhabe. Mootiin Israa'elin ka'e hin dadhabe. Lolaa jala waan ta'eef, Waaqayyo lolaa jala waan ta'eef maaliif dhaga'uu didan? Maaliif kaa hin didan? Kottaa hin didan? Anaa wajjin walii galaa hin didan? Karaan kun sirrii miti irraa deebi'a hin didan? Waaqni si waaqeffatan gaarii miti dhiisaa hin didan? Kanaaf akkas jedhe Waaqayyo akka barbaadan godhaa jedhe hin dandeenye. Kaleessa garuu kan tuqee gooftaa irratti ka'a. Yeroo lolli banamu gooftaan lola. Yeroo gaaffiin dhufu gooftaan deebisa. Yeroo qormaanni kaa'u
gooftaa deebitti laata. Yeroo loltoonni baay'een dhufan Kiristoos iddoo qabatee Israa'eliin maal godhaa? In lola ture. Amma garuu maal ta'an Israa'el? Bakkaa bakkatti utubaa dhaabbataniitu tuntunootti qalanii, goromsatti qalanii, kormatti qalanii ati Waaqayyo keenya jedha. Waaqayyo garuu samiti. Eewu dhaabee harka isaanii. Eewu buqqisaa harka isaanii. Inni dhaabee garuu inni harki namaan dhaabne harki namaan buqqifne garuu maal ta'eera? Irraa addaan ba'eera. Inni dhiise Waaqayyo, inni dhiisan Waaqayyoon. Saraa booddee maaltu godhama ture? Gaafa isaanii fuula isaanii Waaqayyoon garagalfatan akkana Waaqayyo warra Midiyaanii waameetu, warra Amoorotaa waameetu qe'ee Israa'el keessa guutaa jedhe. Akkuma mootii Fariyoon sanaa fattee lafa garraa waamee qe'ee isaa guute Waaqayyo warra kana maal godhe? Warra Midiyaan turfee Israa'elin facaasaa hin haammataa hin galfatu. Wayniin bishaatee daraaraa hin ciratan. Midhaan isaanii horii isaanii hin horaa dhufanii ooffatanii jalaa ba'u. Waaqayyotu maal godhaara waan ta'eef lolaa jira waan ta'eef ganama kana Waaqayyo sun loliin lola sirraa dhaabu. Waggaa 7 ittaasaan sababa maal ture dhabuu isaaniitiin sababa Waaqayyoon dhaga'uu dhabuu isaaniitiin Waaqayyoon dhaga'uun eebbatti nama baasaatti jedhama isa bukkee jiruun Waaqayyoon dhaga'uu keessa furmaata guddaa jirattiin jedha. Warra Waaqayyoon dhaga'an jedha iyyaatu dubbadha nama amantitti ba'aa deemu malee boojamaan deeman ittiin jedha. Ba'aa deemu malee dafqanii ka'anii dhamaanii ka'anii diinni harkaa fuudhee nyaatu ittiin jedhaanii. Waaqayyo warra sadaqaaniif of eeggatanaatti dubbadhaa iyyaati. Maal godhe Waaqayyo maal godhe gaafa jalaa jedhu karra isaanii gaafa jalaa badu Waaqayyo warri Midiyaan dhufaniitu fuullee isaanii buufataniitu fuullee isaanii ta'aniitu waan warra Israa'el hojjetan guutummaa maal godhu ture jedha jalaa booji'uudha. Ituma jedhu ituma booji'anii Israa'el gubbaatti maaltu lafa dha'e? Iyyummaan lafa dha'e. Inni iyyummaa keessaa si baase Waaqayyo isa dhaga'uu dadhabuu isaadhaan isa dhaga'uu dadhabuu keetiin maqaa Yesuus Kiristoosiin iyyummaa irraa hubatee sin deebisin. Inni sirraa fuudhame suni fuuldura kee taa'ee jira. Maaltu godhama ture? Fuuldura isaa ta'anii ilaalu. Yeroo isaan facaasan ittiin bu'an. Yeroo horiin dhaltu hin naqan. Yeroo midhaan bishaatu callumeedha. Yeroo haamamu yeroo dhaamu dhaqanii jalaa fuudhanii galu. Waaqayyo maal jedheera waan ta'eef calluma jedheera waan ta'eef lolli kee salphinni kee gaafa gooftaan calluma jedhudha. Isaa haasaa oole yeroo dhugumsa sila Waaqayyo calluma naan jedhee an dhugumsa dhiifnaanii mana kiimii nageessee an dhugumsa dhiifnaanii qeekoo maal godhee an dhugumsa dhiifnaanii calluma ni taa'ee dhaggeeffadha ture. Yeroo Waaqayyo calluma siin jedhu salphatta. Yeroo Waaqayyo calluma siin jedhu qaanofta. Yeroo Waaqayyo calluma siin jedhu boorsaan kee dhimmisaa deema. Yeroo calluma siin jedhu golli kee nagaa dhabaa deema. Yeroo gooftaan calluma siin jedhu dukkanni ifti adda siin ba'u. Yeroo gooftaan calluma jedhu nyaattee gabbattu. Yeroo gooftaan calluma siin jedhu bishaan dibataa si harkaa humna dhaba. Yeroo gooftaan calluma dhume wanti hundumtuu dukkana si ilaala. Garuu gooftaa dhageesse jennaan gooftaan si barbaada raawwateedha. Saraa booddee maaltu godhama ture? Warri Midiyaan jireenya warra Israa'el iyyummaa gubbaatti lafaan na'an. Gooftaanii waan warri kaan godhan nama hin goone qe'ee abbaa isaa taa'e hortee abbaa isaa keessaa ilma dhumaati Gediyoon irraa kaaftanii na'an. Garuu akkas godhe yeroo isaan Baa'oolii sagadan hin sagadu. Yeroo isaan tuntuloo qalanii aarsaa dhiyeessan aarsaan dhiyeessu. Yaa Waaqayyoo jedha Gibxii kan nu baase si mitiire hortee abbaa koo kan baase si mitiire Abrahaamiin kan yaadate si mitiire inni kakuu galeef si mitiire akkamittiin tuuti jirtuu iyyummaa gubbaatti kufna jedhe. Gooftaa Yesuus akkas jedhe nama harki isaan xuraa'in nama arrabni isaan xuraa'in nama jireenyi isaan xuraa'in argate Waaqayyo. Eessatti argatta beektu sin hoteelatti miti mana abbaa isaatti miti gurguddoota biyyaa biratti miti akkuma Daawitiin lafa walitti argatan dhaqeetu ituunni warra Midiyaanii dhoksee midhaan sukkuummatuuti dhaqee kadhe Waaqayyo Gediyoon jedhe sin barbaada jedhe. Yaa gooftaa koo jedhe naani ani Minaasee keessaan dhaladhee qomoon abbaa koo xinnoodha jedhe. Tokko jedhe lammaffaa immoo maal gochuudha barbaadda nuu salphannee irraa jedhe.
ilaamee dhennaan barruun keen xuroofne waaqa tolfama baa'ooliif hin jilbeenfanne lapheen kee amanamaadha siin goreen hojii hojjedha gooftaa Yesuus. Ilaamee waan waaqayyo sii godheef kan jiraattu mee bakka waaqayyo siraabe kan dhaabbattu mee misiraachoo waaqayyo hojii si barbaade hojii kee irratti hojii dabalataa amantii kee irratti amantii dabalataa dhugoomsa irratti dhugoomsa dabalataa hojii dallaa maasii barumsa barnoota waaqayyo dabalee hojii haaraa si barbaada. Sin barbaada naani gonkumaa hin danda'uun jedhiin haalelluuyaa waaqayyos barbaada ganama kana asin gaattee yaanne kanan ta'a jettee yaanne naa taattee yaanne waaqayyoon dhagayi waan biyyi jilbeenfatin waan biyyi godhuun godhin waan biyyi ta'uun ta'in waaqayyo hojii haaraa si barbaada. Gaaffiif deebiitte Geediyoonii fi ergamaa gooftaa gidduutti yaa gooftaa qonnaani abeettedhe anoomaa waa'een baasoo jedheen warra miidiyaan kana macca kana loleen mo'adhaan jedhe jajjaboota kana maalan godha jedhe baay'een hodhiisaniiru jedhe baa'ulitti deebaniiru jedhe ilaamee dhe waaqayyo eennaani siinan geeddara jedhe siinan immoo waa geeddara jedhe siinan kaasa jedhe siinan waa kaasa jedhe siinan haaressa jedhe siinan waa haaressa jedhe har'aa booda ija dursi qabadhe har'aa booda fuula dursi qabadhe har'aa booda si duratu hin ta'in of dura si buusee ani waaqayyo dudduuba keetti waan hojjedha Yesuus. Hafuurri waaqayyoome amantii keef amanamummaa kee yeroo eeggattu waan gootu keessatti yeroo addaan baaftu inni si fayyise eenyu inni si gargaare eenyu inni si waamshe eenyu inni si dhaabbate eenyu jedhaa gaafa deddeebitu waaqayyo of dura si buusee dudduuba keetti waaqayyo akkati diina kee diina manasaa diina hojiisaa dhangalaasaa adeemtu godha gooftaa Yesuus. Yeroo sana hojii haaraa gara kee dhufa kin dinqisiifatamtaati raajeffatamtaati namooti baay'een gurguddooti baay'een si raajeffatu akkuma dubartii sana sooressoonni dureessonni biyya sanaa mana ishee barbaacha dhaqan waaqayyo biyya jirtu keessatti qeertu keessatti mandarartu keessatti barbaadamaa si godha Yesuus Kiristoos. Jajjabaa si barbaada iiti ammee kayre waaqayyo inkee Gediyoon meeshaa baatee loltuu fudhatee waraana jajjabaa kaafatee miti ka'innaan ka'e nama si bukkee jiruun ka'isiin jedhaara waan ta'eef ka'ittiin jedhaani hojii qabdaattiin jedhi iiti of keessaa baate amantiidhaan ka'isiin jedhaa jira furra waaqayyotu hin jedhaa hojii qabdattiin jedhaa iyyaati hojiin kunis harka waaqayyo si hojjechiisatiin jedhaani amee jedhiiti maasii abbaa ormaa keessa miti harka waaqayyo hojiinis gooftaa harka kan hojjetu si maal akkati hojjettu immoo gooftaas agarsiisa hin kee Gediyoon maal ta'a of tuffataa maal ta'a sodaachaa maal ta'a raafamaa maal ta'a birrachaa maal ta'a bukkee ilaalaa tokkichumaan kee egaa hin jenne aarsaa dhiyeesse har'a fayyuu barbaadu garuu akka itti fayyan hin beektan eebbifama barbaadu garuu akka itti eebbifamtan hin beektan bituu waaqayyo garumsa mana kee kan isin jedhee gooftaa dhiifta isaan garuu maal ta'a jiru baa'olii fi aarsaa dhiyeessu akkas jedhe Gediyoon yaa gooftaa godhe naani egaa erga kan naan jette asuma naa dhaabbadhu maalan godhaa dhaqee tan aarsaa koo fidaadhe maal qaba beektu isin waaqayyo hin qabu maal qabaa midhaan ishee madhaataa jiru sanatu duwwaa qaba ture ishee fideetu fuula gooftaatti horii qalee aarsaa dhiyeessee cubbuusaaf qalbii jirateetu egaa kan naan jettetta waan ta'eef nan kaa'e Yesuus amantiif amanamummaa jedhee dubbadheera sadammaffaa keessatti harki si fayyisee fi akkamta akka safeessa kan beektu ganama kana waaqayyo beekumsa malee beekaas godhe qabeenya malee qabeenya si ilaate humna malee humna si ilaate waaqayyo warra gajjalaatti si ilaalan duratti ol qabeessee mul'isa. Iyyee kan jedhu ameenaa jedhu iyyeedhaan. Sumaa waataa sumaaf waataa. Waaqayyo digrii fi maastarsii miti kan inni ilaalu. Waaqayyo sartifikeetii biyya lafaatiin miti dorgommii isaadhaan. Dorgommii waaqayyo jilibba. Dorgommiin waaqayyo qoma bal'aaf xinnoo miti. Dorgommii waaqayyo jilibba. Kan amantii keessatti jilibbaan jirtu dhaggeeffadhu. Hin kee Gediyoon aarsaa dhiyeessee jedhee booddee
Waaqayyo maal jedhee akka nam tokkootti jedhe warra ka cabbii baatan kana warra sigararraa ta'an kana ilaatuunda piloodogosaa yaatu warra humna kee ol ta'an kana warra cina kee naannaanii qabeenya Israa'eliin dhaalan kana warra nagaas dhawwatan kana tokkoodhe Waaqayyo eennaani akka nam tokkootti jedhe gashannaan akka nam tokkootti warra ilaaltu kana akka nam tokkootti warra sirraasan kana akka nam tokkootti ani Waaqayyo fuula keeti maana godha harka keen godhinaan hinda prosayatu shila posatia warri Waaqayyo kaase warri akka Waaqayyo kaase amanan warri akka Waaqayyo isaan dhaabe amanan warri akka Waaqayyo isaan gargaare amanan warri akka Waaqayyo isaan dhaabe amanan diinnis firris barris biyya lafaas raawwate sammachuu danda'u akka nam tokkoottani mootiin dadhabe manatti galeera garuu jedhe Waaqayyo ituu diina keetti hin ba'in diina keessaa kaaf ta'e ituu warra miidiyaanitti hin ba'in diina keessaa naa buqqif ta'e inda plaayatuu saatiya diinni keessaa eenyudha Waaqayyoof Israa'eliin gargar dhowwaa kan jiru utubaa Baa'ol 25 irratti san dubbachuu barbaade sana akka gooto eennaani dhaqiitii buqqisee kana sheeraa sana immoo diigee sanaa booddee onaani gubii aarsaa dhiyeessee ameen harkuma keetiin waa godha gooftaa Yesuus harkas qabatee waa godha kottu mee baloo gara koo agartee harka nama qabata Waaqayyo gargari gubaa'etti harka nama qabatee Yesuus Kiristoos maal godha kanas kaa'eetu qosiin kaasaan jedhe Waaqayyo naa kaasiidha as immoo naa kaa'eedha hin dadhabaa harka ishee eewu qabee jira ilaamee warri Waaqayyo dhageessu meeti harkas qabeetu laga haaraas dabarsa Yesuus kan kaa'e harka diinaa kan fuudhe harka eenyu harka keedha kan harkas qabee jiru eenyudha hammam hojjedhu hammam deemi hammam namayi hammam fiigi ati maalin taatu maalifi maal ta'ee jira kee waan ta'eefi utuu dadhabdee maalin taatu harka yoo qabee jira waan ta'eef misraachoo abbaan ergaa misraachoo ati ergaa Waaqayyo ganama kana hojiidhaaf si barbaada Waaqayyo ganama kana mee hojiidhaaf si barbaade qabdoo jammayyooti Waaqayyo harkuma keetiin arrabuma keetiin boorsaama keetiin miilluma keetiin mana isaa ol qabaa mana isaa gubbaatti immoo siin ol qabaa dhaqiitii maal godhi utubaa Baa'oliini maal godhi buqqisi kana sheeraa diigi maal godhi gubi abbaan isaa maal waaqessa waaqa Baa'olii waaqessa ilmi garuu eewu nagaa waan biyyi dhaga'u dhaga'in waan biyyi haasa'u haasa'in carqiin mi'aaye carqiin rakasee xaafiin mi'aaye xaafiin rakasee ol ka'ee gadi bu'ee maal ta'e hin haasa'in kan si wajjin haasa'u waaqarraa sii dhufeera waan ollaan kee haasa'u haasa'in gibira maatte maalote biyya maatte maalote biyyin diigamne siif ijaarameera eeyyee kan jedhu taane ameen 25 irratti Geediyoon maal godhe harka nutu sarrafanii kan korma nyaatu kan goromsa nyaatu kan dhaloota mancaasa dhaqee diige Waaqayyo sii waa diigaa yartoof hin godhin of hin tuffatin guddoota laphee dhiibanii taa'an biratti Waaqayyo sumaan waa diigaa jalloota naannaan gidduutti Waaqayyo sumaan waa diigaa toshattuuf sobdusu gubbaatti wal ijaartu gubbaatti Waaqayyo sumaan waa diigaa gantuuf gantoota ollaa kee jiran keessatti Waaqayyo sumaan waa diigaa warra na fayyada jiranii qoricha baatanii gabaatti ba'an keetti Waaqayyo sumaan waa diigaa ollaa kee gibira kaffalanii gibira seexanaa gibira kaffalanii gibira hafuura hamaa ollaa kee taa'anii nagadantuutu jirtu ollaa kee taa'anii birantuutu jirtu ollaa kee taa'anii gurgurtuutu jirtu ollaa kee taa'anii waliin isaanii loltuutu jirtu ollaa kee taa'ee amee isaanii fattuutu jirtu Waaqayyoon keetiin hojii isaanii diigaa
Baawul hin diigame. Asheeraan hin diigame. Inni dhaloota nyaate. Inni Israa'el hin yoomse. Inni warra miidiyaaniif karaa bane. Cubbuu si keessaa baase maleeti. Hammina si keessaa baase maleeti. Qulqullaa'ee uumaa waa'ee si hin baasu. Hamattes inni tamattee waan ta'u. Jibbites inni jibbitu waan ta'u. Ejjites ejji buddeen hin ta'u. Hattes hanni sin roomsu. Sobdes somni nama siin horu, nama siin kaasu, nama siin baay'isu. Kan hundumaa sin fayyadu dhiisi. Kun hundumtu siin ta'u. Waan si bukkee jiru dhageenyi. Wayyaa keessa of dhoksee har'a baay'eetu waa godha. Hin dhaggeeffatin warra guuboo rakkinaa jedhaa ka'anii karaa mana kee barbaadan sanaa jabanaa bunaa kudhan irraan kaa'aniif warra kaleessa hin beekne har'a mana keetti karaa baasan saname isaan kanaaf masoobii buddeenii banteen dhadhooftetti hin laatin yeroo hin qabu jedhe. Sin gargaaranii nyaatanii si nyaatu malee baranii si balleessu malee qe'ee abbaa isaa kee taa'ee Geediyoonii obbolaansaan sagadu obbolaansaan qomu inni garuu nan barbaachuuf ta'e nama san buqqee jiruun kan si barbaachisu Waaqayyo duwwaadhaati jedhaanii. Na duukaa artuu meeyyaa kan duukaa jiraatan ni gadu. Nan barbaachuuf ta'e sin barbaachuuf wanti hin taane maarsi godha si fuudhee kee namni halkanii adurreen dukkana keessa turte baqatu leenca miti namni halkanii jadurree ergee waraabessa jedhu qeerransa jedhu maarsii godha Yesuusii wajjin ka'i isa mana si ijaare isa nama si godhe isa laga si ceesse isa bara 2004 karaa barbaaddu ani jira siin jedhe isa tuuti yoo hinjoftee joortu ani jira siin jedhe isa wajjin deemi hojii haaraa barbaadamtaati. Gideon dhaqee diigee nama gaafa kaa'ame Baawul maal ta'eera mana kee keessa kan jiru sana diige gola keetti maxxanee siree keetti maxxanee laphee keetti maxxanee dhiiga keetti maxxanee isa gooftaa sirraa dhowwu diigi. Diigi waan hin taane harkiftee hin deemin ati hin barbaadamta. Namni hojii hin qabne hojii nama dhowwa. Agartanii beektanii ganama roona baatan ammallee iddoo baay'een argu malee dur nama lafa deemume inni hojii fiiga isheen hojii fiidoo ta'e tokko dubbiseetu nagaa keeti eessa dhaqxa maali qabu ati hojii hin qabu. Ituuti nagaa keetattu sa'aatiin maal ta'a si jedhaa gubata sa'aatii gubuudha warra ba'an sana. Rarraanii si wajjin deemanii gaara eebba keessa hanqisuudhaaf akeeka waamicha garaatti hambisuudhaaf warra ba'an sana dhiisi. Dhaggeeffata kan gurra qabdu Waaqayyo si barbaada siin. Footoo kaatti mana keessa keessee Ismaa'iilitti keessa keessee ani kana baradheera jedhu ofirraa yoo dhabde iyyuu Waaqni abbaa mul'ataa siin si barbaada si jedheera. Xinnooma sanaa hojii si barbaada. Qulqullaayaati. Gaafa Geediyoon utubaa sana diigu ganama boroo ka'anii maal dhabanii Baawuliin dhaban. Timi qabi harka isheedhaan waan diigamuuf keessa diigi malee ittiin jedhaa. Waaqayyo hojii si barbaada ittiin jedhaani. Waaqayyo hojiif na barbaada ittiin jedhaa. Ameen. Akka namaa miti Waaqayyo kan dhiqatee wajjin kan hin dhiqanne buddeeyoo nyaate garaa dhukkuba Waaqayyo waan hin taane hojii waliin galuuf dhaloota guddachuudhaaf. Kan caalu abboota itti ba'uudhaaf kan caalu eebba bara ga'uudhaaf haaduu dhaggeeffadhaa. Ganama kaanii utubaa maal ta'eera diigameera. Injiftuu kee gajara guuree eeboo guuree meeshaa waraanaa guuranii inni Baawuliin diigee inni Asheeraa gubee ituma jedhanii qottanii bira ga'anii ilma Yoo'aastu gubeedhan hin ajjeefneedhan. Mana abbaa isaatti naanna'anii ilma kee Geediyooniin kan nuu baaseedhan maal godhe Baawuliin diigee maal godhe hin gubee maal godhe nu jalaa diigee akkas jedhe borga nama inni Baawuliif dhaabatee falmu Baawul Waaqayyootiif falmatu Asheeraa Waaqayyootiif falmatu borga nama iddoo kanatti namni mirga Baawuliif dhaabbatu hin du'a jedhe. Abbaan isaa aboo qaba waan ta'eef hundumtu gara manaatti gale. Akkas jedhe Geediyoon Waaqayyo manatti hin galtu jedhe. Maayinannaani warra miidinaan tan siin ba'a jedhe. Hojii haaraa qabate si wajjin ba'a Yesuus. Warra galan wajjin hin galtu ati. Warra ol deeban duukaa ol hin deebitu ati. Warra qabxiin buuse wajjin qabxiin kee hin bu'u ati. Warra qonni harkaa badee wajjin qonni si harkaan badu siin. Warra gabaan harkaa badee wajjin gabaan si harkaan badu siin. Warra barumsi haalli tajaajila gatii wajjin siin gatu Waaqayyo mee karaa masii baasaa deema. Akkana Waaqayyo eennaani ati gaamuun galtoodhe warra kana galanii ati hin galtoodhe maal eeyotti baataa warra maaliqitti baatani namna manu jira namna manu namaa manu kana qabu
nama beektan gam godhaa kishee harka isaa qabaati mee ati gaangaltu tiin jedhaani karaa masii baadeemeedha dafnoon facaasaan roobii kamisni jumaanni qidaameen sanbanni hundumtu hankeetti irra dubbadha Yesuus raka karaa masii baasaa deeme Hallelujah! Hallelujah! Elame! Waaqayyo karaa sii baasaa deema. Ilayatunda ploya posaya. Shalatunda lasaya. Warra sadagaan, warra saaf jiraatan, warra saa amanatan, warra saaf addaan ba'an. waaqayyo ana gubbaatti haala isaanii mijeessa of eeggata ijoollee isaaf gooftaan Yesuus atoo amma keetti waa gootaam atumtoo amma keetti anumtoo amma gootti waan godhameere tuu namni nuri ijoollee keenya reebee waanuma qabannu qabannee manaa baana utuu duudhi fe garuu dooshuu hin dandeenyu utuu namni mana kee tuqee waanuma qabannu qabannee manaa baana garuu qilleensa nutti dhufu dooshuu hin dandeenyu waaqayyo garuu sajji kee hin argin sarka namaa mijeessin kan qottee lafti kee siin laatin kan nagadde gabaan siin laatin kan baay'ee barattee barumsi siin laatin harka isaa keessa waan haaraa sii kenna Yesuus ijoollee isaa gubbaatti waaqayyo nama hin dhiisu ani kanan argean Geedoon hin ka'e waaqayyo dura ka'e booddee ka'e bukkeerraan ka'e garanarraan ka'e innaa warra yoomsan sana lafaannaa shumadhaa lafaannaa eewudhaa jira harka eenyuun goree harka keen goree waa hojjeta Yesuus warra amantan dumaan bishaan dibataa godhadhaati hallelujah akka jara dubbadhaa harka koon goree waaqayyo waa godhaa dubbadhaa maqaa waaqayyo san dubbachaa jiruun su gubbaatti haa hubatuuf warri kaleessa Israa'elin iyyummaa irratti kuffisan har'a maaltu jalqabanii kufuu eeyobbee waan ta'eef eeyoon of dura qabee Geediyoonin har'oo Geediyoonin immoo siin of dura qabee siin waame siin daate siin qabate siin of mul'ise siin dhaadate gaara bara dheeraaf hin jigne harki waaqayyo dhangalaasa balbala kee torooma gola kee torooma maasii kee torooma hojii seerkaa torooma barumsa kee torooma qonna kee torooma daldala kee torooma harki waaqayyo si waan baay'ee hojjeta shiilaa yaatunda shiiluu sappuula hatuuya singowwumsu waaqayyo inke inni kaleessa Israa'elin iyyoomsa irra maaltu jalqabe du'u yeroo eeggee waan ta'eef waggaa torba booddee kee waaqayyo leenjii waggaa torba booda shaalaatuunda piloosaatiya ichi waggaa torba booda adaba waggaa torba booda waaqayyoon kan dhageessu dhaggeeffadhu tuutaddina jirtu qe'ee kee irraa waaqee tuutaddina jirtu gabaa kee irraa waaqee tuutaddina jirtu qonna kee irraa waaqee tuutaddina jirtu boroo kee irraa waaqee tuutaddina jirtu bukkee kee irraa waaqee waaqayyo galataan miilla kee dhaabaa ollee kee irraa somba kee irraa narbii kee irraa laphee kee irraa jilba kee irraa maaddii kee irraa harki waaqayyo waaqaasa inni kaleessa waynii isaanii saamu horii saamu qe'ee saamu korma saamu goromsa saamu nama amanu harka isaa jabeessi qabiitii akka jiraatti dubbadhaa waaqayyo siif waa godhee siif waa godhatiin jedhaanii warra boo'an bukkee jiraatta garuu buusuudhaatti dubbadhaa sababiinsaa waaqayyoon dhaga'uu keen waaqayyo si wajjin hojii qabattiin jedhaanii ameen jedhiyyiiti inni kaan hin gale inni garuu maal hin taane isa qe'ee keessaa diigee isa qe'ee keessaa balleesse
fuula Israa'eliin gara yootti deebisee gara Waaqayyootti. Baawol maal ta'eera? Gubateera. Asheeraan maal ta'eera? Gubisiif Waaqayyo gidduu kan dhaabatu sana. Haafa funaanaan deeminaa qulqulloota fagoo dhiyoorraa kan dhuftan guyyaa har'aa kana. Haafan funaanin, haafa haadha funaantu wajjinin funaanin, abbaa haafa funaan wajjinin. Obboloonni yeroo tokkoof waa'ee gooftaa dubbachuu hin dandeenye jiru. Obboleettiin si'a tokkoof oolmaa gooftaa dubbachuu hin dandeenye jirti. Abbaan si'a tokkoof oolmaa gooftaa haasa'uu hin dandeenye. Guyyaa keessatti namni si'a tokkoof Waaqayyo kana naa godhee jedhu jiru. Suuqii koo kana ta'e, mana koo kana ta'e, gabaa koo kana ta'e, qonna koo kana ta'e, wanta aduu gadiif. Nuyi lammii aduu gadii miti nuyi. Lammii aduu gadi teenyee aduu garraatti mana qabnu. Lammii aduu gadi teenyee aduu garraatti mirga qabnu. Lammii aduu gadi teenyee aduu garraatti abbaa qabnu. Iyyiti ameen jedhaatu. Ol deebi'ee masoobii ilaalee masoobii koroo buddeen hin jiru. Aqeetuma daabara xaafii ilaalee xaafiin hin jiru. Achi deebi'ee daakuu ilaalee daakuun hin jiru. Daakuun jiraatee hin jiraanne kaleessa daakuun qabdu ati. Kaleessa masoobiin qabdu ati. Kaleessa gundoon qabdu ati. Inni kaleessa waa godharras ati dhagaye malee waa sii godha Yesuus. Eeyyee kee jedhu taale ameen. Ilaamee. Inni si fuudhee beemee. Karaa qaba hojii qabee. Diigaa waan diigamu. Lafan taane dhaabbatin. Wantan taane wajjin dhaabbatin. Wantan taane wajjin furoomin. Wantan taane wajjin hiriyummaan uumin. Wantan taane wajjin daboon bahin. Wantan taane wajjin qixan dhaabbatin. Waan isheen fuula kee qabdi si goomstu boriin bada. Waan inni fuula kee qabdi si goomsu boriin bada. Si harka garuu qabeenya hin banne jira. Qabeenya bara baraan jiraatu. Inni ati baatteertu hin badu. Gediyoon hin ka'e. Warri kaleessa Israa'eliin saaman har'a maaltu jalqabanii? Du'uu jalqaban. Warri kaleessa daangaa Israa'eliin cabsanii ol galan har'a maaltu jalqabanii? Kan isaanii dhiisuu jalqaban. Yeroo itti gooftaa dhageessume gaafa miilla kee kaasu, gaafa hafuura kee kaasu, gaafa jilbaan kaatu, gaafa ayyaanaan kaatu. Isa kaleessa balbala kee buufatetu dhattee balbala isaa buufatta. Kaleessa gola kee saametu dhattee gola isaa saamta. Isa kaleessa maaddii kee dhee cabsitu dhattee maaddii isaarra waa fuuta. Hankees kansaas edaa deema Yesuus Kiristoos. Amaaliqiin loluu jalqabe. Akka nam tokkotti maalan godha? Eeyyoottiin kenna maalan dabarsee sitti akka nama meeqaatti nama kumaatama akka rifeensa mataa baatu akka nama meeqaatti warri Waaqayyo dhagaanime akka nam tokkotti kumaatama laalu. Akka nam tokkotti sitti naannee waan barbaade haasa'uu danda'a. Akka waraabessa yeroo horii qabattuu naannooftee waraabessi yeroo baay'ee maaliin mooti beektu sun horii humnaan mooti miti maaliin mooti sagaleedhaan mooti. Yeroo ilaalu gara mamgeessi mana gadi sayyoo qabtee deemteettu sun. Naafa seexanaa si biraa hambisa gooftaan Yesuus. Horiin kan yeroo baay'ee mo'amee takka mati fuudhee lafaan naa garuu maaliin mooti warra sagaleen sitti naannaan si booboo barbaana sana waaqayyome godhe si biraa lafaan naa. Yeroo itti baatu si wajjin ba'anii yeroo itti makina yaabbatu makina si duukaa yaabbatanii yeroo itti buutu si wajjin bu'anii si bukkee ta'anii waamanii waa waliin jedhanii isaan kanatu bituma jedhanii jecha dhabu bituma haasaanii haasaa dhabu bituma dubbatanii dubbii dhabu hankee garuu Waaqayyo dubbii miti haasaa miti hankee Waaqayyo dubbatee ija diinaa duratti waan haaraa godhaa deema Yesuus Kiristoos.